dubbannoo mee maal jennee dubbannoo mee maal jennee dubbannoo. Seenaa wallee Oromoo keessatti tokkittii ishee kudhaniiti. Sagalee kiilolee qabuun walaloowwan dhamaaf dhaamsa qabeessa ta'an walaleessuudhaan kan isa qixxaatus hin jiru. Inni weellisaa qofaa miti. Gaddaaf gammachuu hawaasa isaarraas kan qooddatu qaba. Inni sagalee uummata Oromoof sagalee uummata bal'aa Itoophiyaa ture jechuun danda'ama. Keessattuu dhaloota kaleessaa farraa dhaloota boriif iftaanii weedduu isaatiin seenaa kaleessaa farraa weellisuun dhaloota kaleessaa farraaf riqicha ta'eera. Inni seenaa wallee Oromoo keessatti artiistii boqonnaa haaraa uumes jechuun danda'ama. Yeroo garaagarummaa tokkummaa, yeroo gaddaa bohaartii, yeroo roorroo bilisummaa, yeroo injifamuu injifachuu, yeroo jibbaa jaalalaa kan weelliseef kan weellise weellisaa Haacaaluu Hundeessaa. Hordoftoota tibbana darbe as magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatanitti sirni yaadannoo artiist Haacaaluuf qophaa'ee ture. Sirna kanarrattis abbootiin gadaaf abbootiin amantaa, ogeessonni aartii ogummaa adda addaa qaban, artiistoonni bebbeekamoo, ambaasaaddoroonni, bakka bu'oonni aadaa, maatiin Haacaaluuf, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas ittaanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa bakka argamanitti sirni guyyaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa qophaa'ee ture. Nus egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa kana sabeeffachuudhaan addatti hiriyoonni hojiisaa, maatiinsaa akkasumas sirboottan Haacaaluu sirbaman faaruuwwan isaa irratti xiyyeeffachuun qabiyyee walaloowwan isaa waliin wal qabatee waltajjii sanarratti kan ka'e irratti xiyyeeffachuun qabxii isin biraan geenyu qabnaatii nu faana bu'a. Haacaaluu jechuun goota caalu, goota lubbuun isaa hin mararfanne. Haacaaluun jechuun goota jechaanis ta'ee gochaan lubbuu isaa uummata isaaf wareege. Haacaaluun weellisaa qofa osoo hin taane falmataa mirga dhala namaati. Jireenya dhuunfaa isaa yoo ilaalame nama jaalala beeku, jaalalaan haadha warraa ijoollee isaa fi hiriyoota wajjin jiraate dabarsee ta'uu ani ragaadha. Haadha ijoollee isaatiif hunda dandeessuu koo yaa bara fakkaattu an ragaan siif baa kan akka keen jirtu waa'ee kee ibsuudhaaf an jechoota hin qabu du'ee baduusillee an sin irraanfadhu jedhee ture. Kana weellise ta'uudha beekama. Haacaaluun jaalala biyyaaf qabu ibsachuudhaanis yoo ta'e walalee isaa hedduun nama beekama. Albama isaa lammaffaa keessatti akkuma albama isaa duraa keessatti tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee uummatatti himaa ture. Albama isa lammaffaa waa'ee keenya jedhu keessatti jaalala fi quuqama uummata Oromoo fi Oromiyaa qabu kan agarsiisu of dhiphisee waa'ee Oromoo halkanii guyyaa dhiphina isaa akkas jedhee isa inni ibseedha. Rafee cinaachi koo yommuu lafa ga'u waanan rafuun se'a nan rafeef hin rafne ciisa koorran jira. Maqumaafan ciisaa maalan rafaa miti gaaffii deebii hin qabneetu na keessa marmaarti jedhe waa'ee saba isaa nama dhukkubsatee turedha. Hundaa ol immoo kan nama gaddisiisu Haacaaluun hojii albama isaa sadaffaa akkuma eegaleen sirboota muraasa xumuree gidduu galeessaan gahee booda kan wareegame ta'uu isaati. ሀጫሉ ስለ ጀግንነቱ ስራው ስለሚመሰክር እኛ ብናወራው ትርጉም የለውም። ጀግና ስንገናኝ ሁንዴሳ ነበር የምለው። ሁንዴሳ አንበሳ waa'ee gootummaasaa nuti yoo odeessine gatii hin qabu. Inni gootadha. Yeroo hundaa yeroo walaqa maqaa abbaa isaatiin Hundeessaa jedhee waamaan walaloo sitti baasee Hundeessaa Ambassaa jechuun afaan Amaaraatiin walaloon dhaafi ture. Haacaaluun leenca waliin wal fakkaata. Inni yeroo waltajjii irraa bu'u nan biraa, yeroo waltajjii irra ba'u immoo nan biraadha. Inni ogeessa artiisa dhugaadha. Anaaf inni jalqaba Ameerikaatti ture kan wal agarre. Sirbootaniif walaloo koo hedduu dinqisiifataa ture. Waaqayyo Haacaaluu hunda keenya nu jalaa bute. እግዚአብሔር ከሁላችንም ላይ ነው Haacaaluun የነጠቀው። isa dhabneeni nu gaddisiisaniini lammata boochaniin gaddiina. Oromoon nama du'eef nama dhukkubsatee du'e boo'a.
nama namni ajjeesee hin boo'u. Gumaa dhabaasa. Gumaa baasisa. Gumaa Hacaaluu hin baafu. Artistii Afrikaa keessaa Maariyaam Akibaa, Laakii Duubee, Hacaaluu Hundeessaa, Bob Marley irraa artistoonni Afrikaa saboota gabrooman bilisummaa dhabaniif wareegamanii barnoota guddaa irraa argatu. Artistoota biyya keenyaa dabalatee jechuudha. Nuti hojjaan keenya rakkoo uummataa dubbatudha. Rakkoo uummataa sana arguun immoo nu rakkisa. Hacaaluun rakkoo uummata bilisummaa dhabanii, uummata mirga dhabanii dursee argame. Akka kootti namni akka Hacaaluu artistiin hin dhalatu jedhee yaadan akka kiyyatti. Irkoo fi barkoo ani sumaan qaba. Bobbaa fi gala na tirsi dhiibaa. Karchallee Ambooti kaaseetiin beekaa Hacaaluu. Guyyaa tokko wallisaa taa'ee yaadeen beekun. Guddisaa dheeressaa fa'aa urgeessaan faas keessa jiru wajjiniin turre Karchallee keessa. Iddoo kubbaa taphannutu jira. Kubbaa taphannayyuu sirba Umar waan hin jaaladhuuf geerarsa Umariin jedha xiqqoo taa'iitii naa jedhii naan jedha. Innaa inni sirbu waan dhadhaa dhugdan fakkaata isinuu beektu. Inni ragaa sanii ba'ee du'e. Geerarsa Umar akkana gaafan jedhu waan dhiiraa of keessaa waan qabuu fi onneetu na danfaa jedhee nama tokkotu jira. Otoo teenyuu waa jennaaniin guddisaan ragaadhaas keessa jira. Ka'eetu qabee Karchallee keessatti rukute teestaadhaan rukute iddoon kun isaa tarsee. Onneensaa amma tulluu gaayoon jedhe nan xiqqeessa. Amma Kilimaanjaroo gaa guddaadha onneensaa. Akka dhiiraatti akka of hin lakkoofne nu godha jechuudha. Dhiirummaan Hacaaluun qabu. Hacaaluun akka gootummaa isaatiif Hacaaluutu du'ee anutu as dhaabatee hawaasaa dubbata otoo hin taane nuyiif wabii ta'a jenneetu. Otoo silaa onneen du'a nama oolchite Hacaaluutu du'a oola. Waa tokkoon isinitti himu. Dhiyoo kana na beellamee laaqana wajjin nyaanne. Yee gurbaa jedhe. Maal qabdaa jedhee na gaafate. Kana afaan qabaan jedheen. Maqaa keetiin jiraanaan jedhe du'aadhaati lama duute. Ilmoon kee maaliin guddatti maaliif haadha manaa keetiin hin goone? Ani ifati lubbuu qabna jenneetu jettee amantaa jedhe. Yeroo hunda kan na gubu beekateera Hacaaluun. Lubbuun kee hin jira jettee yaadiini. Lakki hacimaa akkana jettan durin sodaanne amma sodaadhe naan jedhe. Akka baalageen itti hixattu beekeeraa jechuudha. Waa tokko qofa waadaa gala. Hacaaluun akka namni du'utti hin duune. Ilmi namaa hin dhalataa hin du'a. Namuu hin du'a. Namni garuu kan jiraatu gaafa dhalate otoo hin taane gaafa seenaa hojjete. Bu'aa jiraachuu otoo hin taane dhiigas boonye Hacaaluun finnu waan ta'eef seenaa Hacaaluu akka hin dabne akka hin sharafamne. Seenaa Hacaaluu akka warqee bocametti mormatti kaawwannee kaayyoo inni du'eefif seenaa isaa dagaagsuudhaan gumaa isaa baasne. Abbaan Maasinqoo weellisaa Darajjee Shumis waltajjii sanaatti argamuun seenaa Hacaaluu irratti hundeeffate Maasinqoo isaatiin akkas jedhee ture. Laftana yaadachee laftana yaadachee jirru sirraa nyaanna duununumaa nyaatta. Jirru sirraa nyaanna laftana yaadachee duununumaa nyaatta.
kataalla galabeen kataalla galabeen garaan koo na boo'a ani gootan nabeen ani gootan nabee ani dhiiran nabee dhiira caalu goota caalu yaa walqixxee biyyaa leenca cunqursaan jaalanne kuftee haa caalu dhiiran baate tasa sareen nyaate tasa sareen nyaate gootan baate haa caalu dhiigni kee dhaloota biqilchu dhiigni kee dhaloota biqilchu lafeen kee gootaa ijaaru lafeen kee gootaa ijaaru qabda seenaa cimaa duuniyaa caalu. Weellisaa Caalaa Bultumee yeroo fincila diddaa gabrummaa sana weellee isaatiin qarreef qeerroo kakaasuudhaan sirboottan adda addaa kan sirbaa ture wayita ta'u inni michuu Hacaaluutis. Waltajjii kanarrattis Hacaaluun bara lubbuun jirutti haadha warraasaa qananiifatee haadha warraasaa leellisuudhaan haadha warraasaa mararsiifatee kan inni sirbee oolmaa keetti natti ulfaati hunda dandeessu koo yaa bara fakkaattu kan jedhu weellisuudhaan Hacaaluuf seenaa Hacaaluu akkaataa kanaan yaadachiiseera. Haati goota deessi kun adda guddattuun yeroonni waltajjii barkumee irratti 4 kiiloof situ aani jedhu yeeraree geerarsiisu weellisiisu weeddisiisu sana yaadachuudhaan akkas jedhanii turan. Gaaf sana segaa nan gammadas nan yaaddaas amma gaa borgana madu asaan dhaga'amu maalan jedhaa yaa Waaq maalan godhaa yaa Waaq jechaan ta'a inni ilaala na ilaaleera no gaafannaa wajee ilaaleera na yaa Rabbii maal godha laata borganama maalan dhagaa hin du'e naan jedhumoo hin cabe naan jedhumoo maal laan jedhu yaa Waaq jedhee tana ciniinsifadhee Rabbiin immoo haa tolu waan bayeessan dhaga'ee hin tarrafesi inni dubbates fiixaan bayee irra aanee Waaqa galannaa ga'u garuu humtuu nafne milkiishiin dhalattee inni jedhas ji'ayyuun guunne miti kan irraa nam'an jirre nam'aniis iddoo hin geenye otoo akkuma sanaan akka dargiitti calaasanii jiraatanii bareessa ture Waaqa beeka ammas Rabbi beeka ammas. Obboleessi artiist Hacaaluu Hundeessaa Siisaayii Hundeessaa waa'ee haalaaf amalaa artiist Hacaaluu Hundeessaa waliin wal qabsiisuun akkasumas waa'ee sirboottan isaas innis waa'ee yaadaturraa akkas jedhe. Hacaaluun karaa muuziqaa nagaafannaan Hacaaluun karaatti miti kan muuziqaatti gore dhalootumaani daa'imummaarraa kaaseetu muuziqaadhaaf aarsaa baay'ee kaffale jaalala of keessaa qaba muuziqaadhaaf muuziqaan ittiin dhaqne sun muuziqaa faana wanti ta'e malee na muuziqaa isaasa jaalalaa moosa warraaqsaatu sitti tola yoo naan jette waan addunyaan beekudha. Hacaaluun kan biyya raasaa ture muuziqaa warraaqsaan akka jaalalaattis immoo sirba jaalalaas bareedduu qaba. Haadha warraa fi haadha ijoollee isaatiif kan weellise tokko oolmaan kee tulfaate ni jedhu sun jaalala sirriitti ibsuu danda'a. Walleen inni qabsoodhaaf immoo weellisee sun akkuma beektan sana jechuudha. Daawwattoota keenya addatti waa'ee dhimma wallee Hacaaluu waliin wal qabsiisuun hiriyoonni hojii isaa maatiin isaa akkasumas sirboottan isaaf sirbamaniif faaruu Hacaaluuf faarfamaa waliin wal qabsiisnee qabxii nuti qopheeffanne kanumaan mataa isaa kunuunfineerra. Inaaftuu gumaan kee nagaa lammiite jibbaata nagaa galata seenaa kee nagaa
ni guddisna ilmaan kee nagaan sitti dha